Asham hordoftoonni chaanaala GVG2V hundumti keessan akkam jettan viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufeera. Bilbila nama tokko akkamitti to'annaa keessan jala galchitan, yeroo inni namaaf dawwalu akkamitti akka to'achuu dandeessan, bilbila hiriyaa keessanii ta'uu danda'a, bilbila jaalallee keessanii ta'uu danda'a, aappii tokko osoo fayyadamin, koodii tokko osoo fayyadamin akkamitti akka to'annaa keessan jala galfattanii sagalee isaa yeroo inni bilbilee haasa'u guutumaan guutuu dhaggeeffachuu akkamitti akka dandeessan isinitti agarsiisa. Akkasuma warroonni yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanaala kanaa taasisaniin jedha. Mallattoo notificationii all irra godhadhaa. Viidiyoo dangadhiis yeroo hundaayyuu isin haa qaqqabu. Nan deebi'an eega. Tole hordoftoota keenya deebi'ee dhufeetiin hin jira. Bilbila nama haa gochuu barbaadan daqiiqaa 5 haa ta'u daqiiqaa muraasa bilbila nama haa gochuu barbaadanii san bilbila nama silkii keessan irratti xalafachuu barbaadanii san irraa fuudhuu qabdan, dirqama irraa fuudhuu qabdan. Haala kanaan sistema kanaan nama kana to'achuu yoo barbaadan bilbila isaa erga irraa fuutanii iddoo poon kan jedhu kana irratti dhooftanii bakka tuqaa 3 iddoo tuqaa 3 kana gadi dhooftanii settings isa jedhu kana settings kan jedhu kana irratti dhooftan. Haala kanaan gadi deemuudhaan supplementary service kan jedhu silkii kiyyarra supplementary service jedha. Silkii nama tokko irraa more settings jedheetis dhufuu danda'a. More settings yoo jedhe silkii keessanirra kan jiru more settings jedhee yoo silkii keessanirra jiraate isarratti dhooftanii supplementary service kan jedhus yoo jiraate isarratti dhooftanii haala kanaan keessa seenuudhaan hanganni isinii banuu hin eeddanii dirqama garuu wanti isin dagachuu hin qabne bilbila nama sanii irraa fuudhuu qabdan. Bilbila keessan irratti sistema kana fayyadamtan taanaan bilbila keessan kan namaa irratti xalaftan. Akkuma argaa jirtan jalqabarra kan jiru kana call forwarding kan jedhu isarra gadhooftan. Sagalee nama sanii waraabuu yoo barbaadan, waraabbii sagalee to'achuu yoo barbaadan, voice call viidiyoodhaan to'achuu yoo barbaadan video call kan jedhu irratti dhooftanii ani sagaleedhaniin isinitti agarsiisaa. Voice call kan jedhu kana irratti dhooftanii hamma inni isinii dhufu hin eeddanii xiqqoo waan turuuf sistemni hojjechaa waan jiruuf hin eeddanii. Jalqabarra kan jiru kun always forward yeroo maraayyuu bilbilli nama sanii akka simbira ga'u yoo barbaadan isa jalqabarra jiru kana irratti fayyadamtanii. Forward when busy kan jedhu kun bilbilli nama sanii busy gizee ta'u isin bira akka dhufu. Forward when answered bilbila nama sanii kaasuu yoo barbaadan isin akka kaastaniif isarratti gadhooftanii. Forward when unreachable bilbila nama sanii osoo namni simbira hin gahin akka simbira ga'uuf yoo godhuu barbaadan an kan jalqabarra jiru kanaan fudhadhee isinitti agarsiisaa. Always forward isa jedhu kana iddoo duwwaa kanatti forward to bakka jedhu kanarratti lakkoofsa keessan barreessitan. Bilbilli kun keessanii miti, kana beekuu qabdan. Bilbila nama xalafaa jirtanii saniiti bilbilli kun. Bilbila nama xalafaa jirtanii sanirratti lakkoofsa keessan barreessitan. Ani kiyya lakkoofsa xalafuu barbaade fuudhee barreessee isinitti agarsiisa. Haala kanaan anabil kan jedhu kanarratti dhooftan. Akkuma argaa jirtan bilbilli koo bilbila nama kanaatiin xalafamee jira. Bilbila lakkoofsa amma ani irratti barreessee kanaan xalafamee jira. Namni kun yeroo nanaasa'u waan nanaasa'u guutumaan guututti dhaggeeffachuu danda'a. Barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Akkasuma warroonni yeroo jalqabaaf kara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa taasisaniin jenna.
mallattoo notifiikeeshinii ol irra godhadhaa. Viidiyoon ani gadhiisu yeroo maraayyuu akka isin qaqqabuuf mallattoo laayikii gadi tuquudhaan eenyu jajjabeessa isiniin jedha. Galatoomaa.